玉音を廃止立てますることここに至る。昭和49年1974年3月12日、29年ぶりに小野田さんは日本の土を踏みます。フィリピン政府が小野田さんを罰することjechuun waggaa 30 bosona kan jiraate. Yeroon isaa waraana addunyaa lammaffaa irratti ture. Ajajaa dhibbaa Honaadaa jedhama. Ajajni dhumaa hoogganaa isaa umrii isaa akka inni bosona biyya ormaa keessa jiraatuuf sababa ta'e. Mootii biyya isaaf akkasumas biyya isaaf amanamummaa fi diina qolachuuf kutannoo dhumaa qabu kan agarsiisedha. Kabajamtoota hordoftoota CNN Entertainment akkam jirtu. Har'a qophiin isinii qabannee dhufne loltuu kaayyoo isaa irraa osoo duubatti hin deebine waggaa 30 bosona jiraate isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isinis seenaa barsiisaa fi ajaa'ibsiisaa kana dhaggeeffachuun yaada keessan akka nuuf qooddan isin gaafanna. Seenaa kana kan filanneefis callisnee miti. Waraana addunyaa lammaffaa irratti biyyi isaa Jaappaan mo'amuun harka laachuu ishee yeroo labsitu, akkasumas hooggantootni isaa yeroo harka laatan dantaa biyya kootii hin guutamne hooggansi koo harka akkan laadhu osoo hin taane qorumsa kamuu dandamadhee hanga injifannootti akkan qabsaa'uuf imaanaa natti laatan. Kanaaf harka hin laadhu amma ajajaan koo na gaafatutti jechuun dantaa biyya isaa akka hin sharafamneef kophaa isaa qabsootti cichuun ollaa bosona Filiippiins keessa qabsaa'aa kan ture ajajaa dhibbaa Honaadaa addatti sochaanee isiniif qabannee dhufnee jirra. Maarree isinis seenaa kanarraa akka barattan abdii qabna. Kana malees erga qabsoorraa deebi'ee wantoota biyyaaf buuse dabalataan isiniif eerra waan ta'eef nu hordofaa. Kanneen sabiskiraayib hin goone seenaawwan wal fakkaatanii fi irraa barattan akkasumas walaloowwan afaan Oromoo akka isin bira gahuuf sabiskiraayib gochuun nu jabeessaa. Ajajaan dhibbaa Honaadaan umrii isaa naannoo waggaa 20tti waraana biyya isaatti makamuuf galmaa'e. Yeroo sanatti leenjii waraanaa, falaasama jireenyaa fi naamusa barachuun ga'umsa barbaachisu mara erga guuttateen booda waraanatti dabalame. Ergama isaaf laatame dirqama isaa bahuunis ajajaa dhibbaa ta'uun muudame. Isa jalattis namoota hoogganaman of jala hiriirsuun dirqamni tokko laatamee fi garasitti imale. Yeroo sanatti mootiin Jaappaan Horeeyitoon Hirooshimaa fi Nagasaakiin niwukilaariin dhagahamuun Joosef Istaanliin Jaappaan irratti waraana labsuun humna isaanii ol waan itti ta'eef harka isaanii laachuu labsan. Hadhaaf miidhama jiru kan fudhatanis Ameerikaanonni immoo mo'amuun isaanii loltoota kaan akka harka laatan godhe. Yoo ta'u garuu Honaadaan injifatamuu fudhachuuf amanuu dadhabuun akka bosonatti galu isa dirqisiise. Loltoota isa biraa harka laachuuf murteessanis waggaa 3 ta'u 5 si qaqqabna erga jedhanii ejjennoo kee hin jijjiirre jabaadhu nuti garuu harka laanna jechuun isa dhiisanii galan. Innis waadaa kana erga galaafatee waggaa 3-5 osoo hin taane waggaa 30 bosona keessa jiraachuun eege. Waggoottan 30 kana keessatti quunnamtiin isaa waan adda citeef mootiin biyyicha akka inni du'e maatiif firoottan isaatti himuun akka abdii kutan isaan taasise. Haa ta'uutii barataan Nooriyoo Suuzukii jedhamu gootummaa fi kutannoo ajajaa dhibbaa Honaadaa dhagahaa waan guddateef barbaadee akka argu waadaa ofiif seene. Nama ajaa'ibaa kaayyoo isaatti cichuuf biyya isaaf hanga aarsaa lubbuutti kafalu kana barbaadee argachuufis galaa fudhachuun odeeffannoo naannoo inni irratti argamu jechuun dhagahaa turetti imale. Bara 1974 bosona Filiippiins keessa osoo barbaaduu argate. Honaadaanis akkuma Suuzukiin argeen aggaammatee adda Suuzukii dhahuuf ture. Gogna! Utanai! Boku wa Nihonjin desu. Waan qophaa'ee fi waan ittiin amansiisu silumaa itti yaadee waan dhaqeef jechoota sana jechuun lubbuu isaa rasaasa Honaadaa irraa hafte. Harka isaa dafee ol kaasuun jilbeenfatee
mootiif uummanni Jaappaan nagummaa keef dhiphataa jiru. Gaafa jechuun meeshaa isaa deeffatee itti aansuunis waraanni erga raawwate waggaa 30 akka guutee fi innis meeshaa hiikkachuun akka biyyatti deebi'u itti hime. Onaadaanis ajajni hoogganaa koo irraa hanga na qaqqabutti hin hiikkadhu jechuun mama. Suzukiinis gara biyya isaa Jaappaanitti deebi'uun hangam akka biyya isaaf amanamaa ta'e lubbuun jiraachuu Onaadaa oduu misraachoo hima. Akka amananiifis suuraa Onaadaa waliin ka'e agarsiisuun koreen dhaabbatee akka dhaqamee fuudhamuuf gaaffii dhiyeessa. Oduun kunis ijoo dubbii ta'uun miidiyaaf wantoota garaa uwwisa argate. Obboleessa hangafaa Onaadaa ajajaa isaa duraanii si qaqqabna jabaadhu kan jedhee waadaa seenee fi jaarsolii biyyaa faana ta'uunis gara Onaadaan mandheeffatee jirutti imala. Yeroo kanas Onaadaanis ni amane. Qawwee isaa seenxiif boombii akkasumas rasaasa 500 jaratti laachuun ajaja isaa fudhatee waraana addunyaa lammaffaa irratti harka namoota laatan keessaa isa dhumaa ta'e. Isaaf namoota isa faana bosonatti hafan 3 yeroo garaa waraana waliin godhanii turan. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa irraa Ameerikaan kallattiin godhanii turan. Waraanni Jaappaan seerota jajjaboo fi dambiilee hin cabne akkasumas ejjennoo dhaabbataa qabu turan. Haa ta'uutii waraana niwukileeraa booda harka laachuun Jaappaan waraana yoo dhabde Onaadaan hin fudhanne ture. Yeroo garaa waraqaa akka harka laatan xiyyaaraan bittinfamuu yoo argu amanuu hin dandeenye. Onaadaan diinni isaan gowwoomsuuf mala fayyadamu itti fakkaata tures waggaawwan 30f ruuzaaf galaan isaa fudhatanii waraana seenan yoo dhumu muuzii bosona, ija dambaabaa fi firii mukaa nyaachuun kaayyoo isaaniitti cichuun bosona keessa jiraata. Hiriyoota 3 faana ture. Yeroo bosona keessa turettis waraana Filiippiinii fi namoota naannoo odolaa sana jiraatan faana wal waraanaa turan. Yeroo kallattiin walitti ba'anitti namoota achi turanis basaasaa fi waraana malaan isaaniif haxxee hidhuu fi itti fakkaachuun namoota hedduu madeessuu ajjeesuu danda'anii turan. Namoota isa faana jiran keessaa tokko waraana Filiippiinsiif harka laate kun ammoo waraana naannootti ta'een du'an. Ajajaan dhibbaa Onaadaan erga biyyatti deebi'een booda jireenya magaalaa faana wal baruun itti ulfaate. Magaalaa baay'ina namootaan jeeqamtuuf hin mijanne keessaa waggaa itti aanutti ba'uun gara baadiyyaa imale. Baadiyyaa callisaaf nagaa qabdu keessattis horii horsiisuun jireenya tasgabbaa'aaf callisaa jiraachuu eegale. Alasumas aadaa shaayii biyya Jaappaan itti danfisanii kan barsiistu maanchee fuuchuun sammuu nagaa jiraachuu eegale. Bara 1984 dargaggoon tokko qormaata kufuu isaan aaree maatii isaa akka ajjeese gaazexaa irraa gaafa dubbisu ofsaaf kaayyoo osoo qabaate kana hin godhu jechuun gara magaalaatti deebi'uun giddugala dargaggootaa naamusa kaayyoo fi amala gaarii irratti dhaabbata barsiisuu dandeessuun amala dargaggootaa qaruu eegale. Dhaabbata Onaadaa kana keessattis ga'umsaaf obsa kaayyoo ejjennoo naamusa gaarii barachuun dargaggooti hedduun jireenya isaanii jijjiirameera. Afgaaffii miidiyaa tokko dhiyeesseefiin waggoota 30 bosona turte keessatti maal yaadda turte?
Afgaaffii miidiyaan tokko dhiyeesseefiin waggoota 30 bosona turte keessatti maal yaadda turte? Gaaffii jedhuuf dirqama koo bahachuu malee humaa hin yaadu jedhu ture. Yeroo waraanatti dabalamu gahumsa olaanaa ajajaa dhibbaa qaburratti ture. Kan inni ramadames ajajaa irratti ajaja fudhate. Qormaanni kamuu siin quunnamuu lubbuu ofii balleessuun gonkumaa hin danda'u. Waan nyaatamu dhibullee firii mukaa nyaachuun lubbuu keessan tursuun dirqama bahachuu qabdu. Gurmuun waraana kee hunduu wareegamee yoo namni tokkollee hafe hanga dhumaatti naamusa waraanaa eeguun dirqama bahachuu qabu kan jedhutu itti laatame. Ajajaa dhibbaa Onaadaafis kun galaa sammuu isaa ta'uun kaayyoo isaa qofarratti akka xiyyeeffatu taasise. Dirqama waraanaa bobbaa fudhateen ammoo odola Lubank irratti waraanni diinaa buufata dooniifis ta'ee xiyyaaraaf akka hin tajaajilamne barbadeessuun bobbaasaa xumura hoogganaa irraa laatameef ture. Haa ta'uutii waraanni naannicha jiru akka waliin ta'u ajajamus tibbuma sana Hirooshimaaf Nagaasikaan waan haleelamaniif harka laataa kan turan loltoonni naannichaa isa deeggaruu hin dandeenye. Kanumaanis waraanni isaanii faca'uun bakka lamatti hiraman. Suutuma suutas waraanni adda faca'aa deemanis kan harka laatan mootii Onaadaa faanatti hafan gara bosonatti darbuun kaan yeroo booji'amaniif harka laatan isaan kaan waraana itti fufanii turan. Waraanonni kaan maasaa qonnaan bulaa irraa sangaa hatanii midhaan hatanii yeroo nyaatan Onaadaan faa garuu naamusa waraanaa eeguun kaayyoo isaaniitti cichanii waraanarra turan. Hedduun wareegamee hedduun madoo ta'uun namoota 4 qofatti galan. Kunis duubatti hin deebisneen. Piroopagaandaaf lola mootummaa gamtoomaniitiin hangamuu qoramanis mootiin biyyaa harka laatus kaayyoo isaaniitti cichuun waraanarra kan turan Onaadaafaa qofa turan. Faayidaan biyya isaanii akka hin sharafamneef osoo harka hin laatin waraana keessaa kaan harka laatanis kaan gananis kaayyootti cichuun Onaadaafaa biyya isaaniif waggoota 30 loltummaarra turuu fi filatan. Ummati fedhii isaa sharafee miidhamee dhiitamee sanyiin isaa waraana niwukilaraan hanga ammaatti miidhamaa jiraataa diinaaf booji'amanis Onaadaan faa diinaaf harka osoo hin laatin hafan. Du'eera jedhamus jiraansaa dagatamus akka saamtuu bosonatti ilaalamus biyya isaaf hiree maluuf qabsaa'uuf hidhannoo isaa osoo hin hiikin waggoota 30f kaayyoo isaaf bulee jiraateera. Ajajoota isaa harka laatanis inni garuu kallattiin malee hin fudhu jechuun shira diinaa moo'ee jiraatee waan amanuu hin dandeenye osoo hin fudhatin ture. Meeshaa isaa waggoota 30f akka daa'imaa tafa isaa irra hin baane. Kan hiikee hidhu rasaasa afaan buusee baasu sana waggaa 30f obsaan bosona keessa turuun baatee ture. Lafa kaa'ee hanga waggaa 91tti addunyaa kanarraa boqotutti biyya isaaf jiraatee umrii walakkaa meeshaa baachuun umrii hafe ammoo dargaggoota barsiisuun dirqama biyyi isaa irraa eegdu bahate. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa seenaa kanarraa akka baratan abdii qabna. Gootawwan keenya nuuf jecha jiruu isaaniif lubbuu isaanii aarsaa nuuf godhanii darbaniif jiraniif kabaja malu laachuu fi akka qabnu asumarraan barachuu qabna. Galati warra nuuf jedhee bosona jiraatuuf haa ta'u. Will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.